tuultee nama fakkaatee xibaaruu feetu beektaa balbala si jala banuu fadiddi nama taatee isilleen warra biyya bulchu kana beek nama taatee warra namooma hin qabnetti si beennan oppitiyoo saree har'i barri jijjiiramee jira mee waan garaa qabnu garaa qabannee mee haa gorfannu siin jedhee jira abaaruu irra gorsattu nuu dhiyaata aadaa keenya akkana nu barsiise jaarsattu gaaddisa jala nu barsiise liqimsine yaa gorsine yaa waan dandeenyutti himne akka dadhabne yaa gumii oromootti illee barreessine himne jarri kun akkana jirti yaatti dadhee himne yaa oromoo dadhabne jenne hanqinni isaan qaban osoo gumitti himin dur waajjiratti itti himne sirreeffadha jenna sirreeffachuu miti isin guyyuu itti dabala baduma dabalti wo sirreeffadha jedhaniin waan isaan argite daran itti hammaadha jedhaniin itti fakkaata jara kan waan isin beeku warra kan beektaa namni keessa goomin jiru jechuun namni yaad gargara qaba cufa walitti dha'uu hin dandeenye cufa walitti argite miiccite lafaan dha'uu hin dandeenye jijjiiramni tun akka dhufuuf namni akka oboolammaa qalbii gaarii qaban gaaf argite oromootti as makaman qabsootti as dhufan afaan dansaa dubbatanii oromoo argite ofii qabatanii tiimlammaan jedhamtu sun jaaramte beektaa gaaf jalqaban nu hin dindayyuu beektaa gaaf isaan dubbii dansaa dubbachuu jalqaban yeroo wanni kun ammallee duuban nu deebisuufi jenneetuma bihuma sadiidhan warri kun jabaataa dhufe qabsoo ummata dabalame warri kun abbaa qabsoo of godhuu fedha beektaa yeroo tokko tokko waan si ajaa'ibu abbaa qabsoo ta'anii abbaa jijjiirama ta'anii jijjiiramni kun aarsaa nu kaffallee dhufne jedhan waan ummanni keessa darbe hin beekanu ummanni saree taa'e haadhi reenfa ilmee ofii irra teesse guyyaa tokkotti abbaan ilmaan isaa sadii dhabe ilmaan oromoo boolla tokko keessa bakka meeqatti awwaalamte akka laafatti hin geenne duuba warra kan itti dhiyaanne hamaadha cufii jechuun hin danda'an ka keessa goomu ka hin jira ammoo ka eegi dubbiin mataan hammaatte mataan eegi mataa yoo hammaatte gaafumsa boonuma dha'uu jalqaban lammaafa gaafum dha'uu jalqaban yeroo dubbiin kun garam jenne akkasiin tolaaf hin taane argine yaa dubbanni oromootti illee gaafum lammaa kaasan irraati dubbiin kun tolaaf hin deemu. Asitti lama fagaa muummichi ministeera kaleessaa EBC OBN gubbaa taasaa keessatti lama akka waan nu qaamni faatu odeessanii kanaafuu kan ijoollee bulchuu danda'a kanaaf garan ol kootti enne fular goomni finneedhaan hundara. Kun dubbii argitee kijiba isiiti. Umru misi kijiba keessaan baatu jarritu. Inuma kijibdi beektaa. Waan hun qajeela isiin dubbatu muraasuma argita. Irri caala hojiif dubbiin isii waliin simu. Maan fedhiin isii katana gartana. Amma beekta tun dubbii gaafa jajjabdu waan itti jirru kana. Namoonni nu dheekkamne akkana lollee argitee dallannuufillee keessi kennu gubatuufi. Bakka ummanni sii kaawwate jarri tun hin jirtu. Ummanni hedduutti abdate. Ilmaan abbaa gadaatti argitee bakka kan dhaqqabe jedhee sirbeef. Dheengadduma kana badhaasa addunyaa kana noobeelii argatee jennaan Oromoon kana baatee sirbiteef gammaddeefi. Sabni biraa sirbeef kam? Mee sabnummaan biraa hiriira ba'ee nam kanaa sirbe kam? Woo Somaalee ollaa kennaa kan taate malee. Maal abdii irraa qaban ture? Ammoo bakka ummanni isaan kaawwate hin jiru. Bifi saayinsawaa watan deebiin isaan Oromoo deebisan kam? Eenyu isaan hayyoomni isaan argitee ka Oromoo hayyuu Oromoo cufa caalee isaanii fi bifa saayinsawaatiin deebiin saayinsii kan baratan saayinsii isaan baratanii argitee bifa saayinsawaatiin gaafii Oromoo deebisan. Gaafiin Oromoo diddibaan barbaadu. Gaafii qajeeltu sabaaf sablammiin biraallee waan nu mormuu miti. Gaafii haqaati. Hin sodaattiin kijibdiif malee. Namni siin sodaatan gotiif harka qabee olii kisii bulchuu jira. Nafxanyuu ta'a sodaatti yaa. Nafxanyaan gadeen gadama shimallis argitee nafxanya cabsinee jirra jennaani. Akkana xiyyitu tan warra mataan dhukkubee jira. Ijoollummaan ta'e namta nafxanya sodaattatu. Waan dhimma finfinnee dammaqaan kaasee jira. Nafxanya sodaatti. Wanni jala deemu cuuf nafxanya hin bootti. Waraqaa eenyummaa argachuuf woo kennu barbaadan nafxanya sodaatan. Gaafii afaan Oromoo deebisuuf eenyu sodaatan. Nafxanyuun kan sodaatti malee. Masara keessatti eenyutti isaan gorsaa jira. Nafxanyuun kan sodaatti. Ganamaa galgal maanti itti naqab. Soda Oromootti naqat. Eenyuttis gorsaa jira muummichi ministeera Oromoo kamittis gorsaa jira. Sabboona kamittis gorsaa jira. Ka jala jiru kami. Daaqonoota fi warra qeessotaa fi akkasumas argitee Oromummaa jibban. Warra matatii fi digintii qaban sanuu. Warra Oromummaa argitee Oromummaan isaanii tadhata. Qabsoon teenya tuqsa isaan dhukkuba. Wanni qeerroo jedhan argitee seexana jedhanii warra sammuu keessa qabutu warra kanatu nam kan taa'ee gorsu. Nam kan beekta nam tokko eenyummaa isaa beekuuf namni isa marsi laaleedhan. Nam tokko eenyu dammaqaan jechuuf namis marsa laaleedhan. Anallee Hamza eenyu na marsee laaluu qaba. Muummichi ministeera eenyu namis marsee laalee nuttis gorsa. Kanaaf sodaan nu qabnu tanaan nama kana namni marsee jiru nafxanya. Gaafiin Oromoo immoo akka hin deebineef nafxanyaan ganama galgal hojjetaa jira. Doomineet godhamee jira. Guutumaa guututti hudhamee kokkee qabamee jira. Ammoo nu sobuudhaaf lamma wajjin ammoo riigat fiffiigan. Gaaddis tokko keessatti wanni amma ijoolleen ta'e lammaa fi namni kun tokkoo miti jedhan isaa gargar hin baasina jedhan. Kijiba wanni kun ammallee lammallee taanan tiim lammallee akkanatti wal jalfa fakkeessitanii deemuun boor isaanuun balleessiti.